Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Innanarra dhugaa ba'uudhaaf dhufe gaafa 17 ji'a Afuraffaatii ka'ee na dhukkubuu jalqabe. Gaafa 18 hospitaala deemee gaafa CT scaanii ka'ennaan sammuu kee kana keessa lafee foonii sammuu keessa waa ta'ee jira. Kanaafuu dirqama gara Finfinnee deemtee MRI ka'uu qabaatta kan jedhu hakiimonni natti himanii. Sanumaan utuu jiru gaafa 19 guyyaa jimaata. 19 baay'ee na dhukkube guyyaa. Ittumaan callisee oolee naannoo halkan keessaa naannoo sa'aatii 5tiin baay'ee gara malee na dhukkube. Egaa jechaan ibsan miti jechuudha dhukkubni isaa. Dhanna baay'ee na gubaa wayaa ofirra kaayuu hin danda'u. Keessaa immoo baay'ee na wallachiisa ture. Of na wallaalchise jechuudha tootali. Isheen haadha manaa kootiin ijoolleen obbolaan koo na bira turan akka tasaa dhufanii kan godhan dhaban jechuudha bitaa isaanitti galee ana of wallaaleera. Halkan yeroon sun halkan yeroo eeyyin sa'aatii 5 hakiimota biratti bilbiluutti kaate isheenii namoonni baay'ee rafaniiru maqaa ta'e bilbilli hin ka'u. An danda'ee ka'uu hin danda'u. Isaan bitaa isaan galeera jechuudha. Kanaa achi boo'utti kaane jechuudha. An dadhabeera. Dubbachuu mataa isaa dadhabeera jechuudha. Baay'ee dhanna koo gara malee na guba ture. Ofii wallaale tootali. Dhumarratti raajii lammiitti naa bilbilii akka taate ta'iitiin jedheen isheedhaanii bilbila opereet gochuu hin danda'anii abdii kutataniiru. An tootali of wallaaleera. Kana booda isheen tekstiin isaan jira. Baay'oonni taateetii kan gootu dhabdee daftee tekstii raajiidhaaf barreessite. Immediately ishee tekstii barreessitu akkuma ta'u ta'een sireerraati kan na kaase hin beeku suutadheen dhaqee jilbeeffadhe. Gaafa jilbeeffadhu immediately ati bilbilte jechuudha. Gaafa raajiin bilbilu immediately naa bilbile. Ankaasuu hin danda'u isheen kaaste. Booda kadhachuu jalqabne jechuudha wajjini. Ameen jechuu baay'ee hin danda'u sagalee xiqqoodhaan ameen jedha. Bishaan isin bira yoo jiraate bishaan fuudhadhu jedhee bishaan isheen fuute bishaan sana irratti kadhatame. Bishaan sana dhugiitii isaaf immoo dhanna kee irratti naqi naan jedhee. Isaa achi bishaan irratti kadhatame. Achi bishaanicha nan dhugee isa kaan dhanna koo irratti naqee. Amma kana achumaan rafaa mul'ata wayiin argaa jira. Dunkaana wayii dunkaana gaddaatti dhaabatee jira. Harki wayii utuu dhufee dunkaana gaddaa sana kutee tarsaasee lukaan irra ejjetuun argaa. Kanaafuu amma hin rafa maqaa ta'eef achumaan rafa jedheen. Isa dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraatan isiniin jedha. Daqiiqaa 3 miti, daqiiqaa 2 miti. Daqiiqaa sanaa ka'eeti akkasichaa bokkaan baay'ee roobee shaa jedhee caamuu jira miti. Jecha kanan argadhe kan ittiin ibsu jechuudha. Jireenya koorraa inni gubu sun akkuma wanni gadi narraa duguugame. Ameen. Galateeffadhaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Wayaa dhanna koorra kaa'uu hin danda'u baay'ee na guba. Innaa wayaa narraa inni ta'u immoo baay'ee na wallachiisa ture ofii wallaala. Isumarraa ka'een shaasumannedhee achumaan hin gaggabe. Daqiiqaa tokkitti keessatti jechuudha. Achumaan nan rafee ijoolleen maal jedhanii Waaqayyo si wajjinis jiraachuu raajii lammii wajjin jiraachuu har'a mirkaneeffadhe. Mucaan obboleettiin koo xiqqoo naqamtee na bira dhuftee jirtu tokko jirti. Har'a mirkaneeffadhe maqaa ta'eef Waaqayyoon galateeffadhatte barii kayaa deemuutti hin ka'e jechuudha. Innichi sammuu keessa jira jedhamee inni jedhamus Finfinneen deeme nan mirkaneeffadhe. Isaan lafee sammuu keetii keessaa waan akka kaansaris ta'uu danda'a maqaa ta'eef deemiti mirkaneeffadhu jedhanii isa nan dhaqee riifarii fudhadheen deeme guyyaa 5 Finfinneen ture innis nagaa ta'ee homtuun jiru jedhan homtuun jiru jedhame Waaqayyoof Gooftaa Yesuutiin intinnaata mataa gara harka walitti buusaa Gooftaa Yesuutiin galata dhiyeessaa. Lafa namni nama qaqqabnetti nama qaqqabee hidhaa namaa kaniikuu dunkaana gaddaa dunkaana galataatti kan deebisu yeroo boo'ichaa yeroo kolfaatti kan deebisu ammayyuu Waaqayyoof galanni ililleen fooli cintaa. Waa yeroo sana ture dubbachuu barbaaddu.
waan hundumaa dursa Waaqayyoof haa galatu. Ameen. Gaafa sanaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Akka jechuun baay'ee waan sodaadheef jechuun duran sodaadhan ture guyyaa isaa maal akka dhukkubsatu natti himee mana yaalaa akka deemeera inni jechuun ani duukaa deemuu hin danda'u sababii hojii waan ta'eef ijoolleen jiru duukaa deemanii gin hunda isaanitti himu hin sodaatti jaadhuu fi hunda isaanitti himne ture garuu Finfinnee deemee akka ilaalamu natti hime innaani wanti dhukkubni Waaqayyoon ol ta'e hin jiru hin sodaatiin hin jedhe garuu keessa isaatti inni isaanitti himan suni akka ulfaataa ta'etti kan inni natti hime jechuudha. Garuu ani bakka kan Waaqayyoon olii hin jiru waan ta'eef ani hojii koo sinafu ati garuu deemtee ilaalamtan jedhee osoo akkas ta'ee jiru guyyaa bakka hin jirretti dhukkubichi Finfinnee akka galgala dhukkubee sanaa dhukkubee ture. Guyyicha hin agarree garuu baay'ee dhukkubee ture ati hin agarree naan jedhani hin sodaatiin homaa tokkoyyuu hin ta'u Waaqayyo jiraan jedheen galgala garuu gaafan dhufu baay'ee ulfaata ibsuu fi galgala xiqqoo fooyya'aa ture gara mana ciisichaa inni dhaqee jiraanne duukaa deemne baay'ee dafqisiisaa baay'ee gubaan isaa yeroo inni gubuu bishaan itti naqee naayilaandiitiin carqiidhaan irra baay'ee dugda isaa qaama isaa mul'urran kaa'a sababii bishaanitti namuufaa ta'us kandii muraasaa booddee immoo baay'ee qorrisiisee urguufsiisaa jechuudha hin urgufa baay'ee sheekii godhaa dubbachuu hin danda'u. Innaa furmaata namni mana yaalaa deemuuf halkanidha. Yoo deemnes dura deemee ture furmaatan biraan argan. Innaa baay'ee dhiphannee ijoolleen boo'u turanii hin boo'u Waaqayyo jiraan boo'inaan jedheeni jechuun sobeen baay'ee jajjabaachaa ture jechuudha. Dhumarratti jajjabaachuu hin dandeenye. Isinittis bilbilee ture akka carraan mijannee natti fakkaataan kaasne. Innaa doktera wayii nama jiru namni jiru anaa fi ijoollee durbaa xixiqqootu jiru. Nama isa gargaar baannee dandeenye mana yaalaa geessuu hin dandeenyu. Yoo geessines halkan sana sa'aatii jaatti furmaata tokko waan argannu hin qabnu. Osoo geessina jenneeyyuu namni na bira jiru. Ijoollee durbaa lamaa fi warra kaan xixiqqoodha. Yoo dandeenye baannee isa geessuu hin dandeenye jechuudha. Naa dookter wayii kan beeku jira akka carraa isaanitti yeroon bilbila naan kaase. Isaa booddee baay'ee abdii kunnee baay'ee dhukkuba ture dubbachuu hin danda'u. Naa yeroo sananii fuudhee isinitti bilbilee deebistanii nu bilbiltanii jechuudha. Yeroo sana baay'ee dhumarratti ija abdii kunneef baay'ee ija dhukkubee fi ofiisaa ka'eeti jilbeeffatee natti araarami jedha ture wardiyan biraan deebisu. Jechaan biraan qabu natti araarami kan jedhu qofaa ture kan inni ittiin kadhatu. Innaa bilbiltanii akkuma isin jettanii bishaan fuudhaa jirtan bishaanicha qabne hojii Waaqayyoo baay'ee nama ajaa'ibu. Daqiiqaa muraasa keessatti hanga bishaanicha akkas liqimseeti amma itti nanne daqiiqaa xiqqoo keessatti jechuudha. Sa'aatii sanaatii boqonnaa fudhachuu jammare. Isaa booddee akkuma isin jettanii hin fayyitaa homaa tokko hin shakkiin jettanii isaa baqqaanuunis hin fayyannee Waaqayyoon galateeffannee baay'ee ulfaataa ture. Harka walitti buusaa mallee deebi'aa gooftaa galateeffadhaa.